Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Waliif TVdha. Waliif TV irraa immoo qophii galatoomaa nageenyitidha kan nuti jirru. Galatoomaa keenya irraa immoo namoota daandii irratti arganneeni yaada isaanii ilaalchi isaanii wal galateeffannaa irratti qaban maal akka fakkaatu gaafanna. Akkasumallee jireenya isaanii keessatti namoota qooda qabaniif akka isaan galateeffataniif carraa kan kenninuuf ta'a. Hamma xumuraatti kan si waliin turtu Alliyaa Taaddasiiti. Gama ogummaa kaameraatiin immoo Barnaabaas Hambisaan afaana jira. Nu waliin turan ammallee afeerraa koo kabajaaf jaalalaati. Turtii gaarii. jalqaba irratti ayyamamaa ta'uuf galatoomii walaa barrume maqaa kee. Maqaan koo Firiisan Saamu'eelin jedhama. Maqaan koo Muusaa Waaneen jedhama. Dr. Aliyaa Jismaal Duubeenaan jedhani. Maqaan koo Milkeessaa Gurmeessaan jedhama. Galatoomii wal galateeffachuun maaliif jettee yaadda? Wal galateeffannaa maalidha jettee yaadda akka keetti? Egaa akkuma beekamu wal galateeffachuun namni wantuma walii oole yookaan immoo wanta raawwatetti wal galateeffata. Kanaaf nam tokko waan tokko si oole yookaan immoo Poolaayitii limaasitaa seellee galateeffachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf galateeffannaan namni waa waliif godhe keessatti haa ta'u haasaa isaa keessatti yoostii tole yoostii si gammachiisan galateeffata. Inni kun immoo aadaa keessatti hin jiraata. Akkanumaan nam galateeffataa jechuudha namoota. Yoostii tolani haasaan isaanii haalli dubbii isaanii pilaas immoo oolmaa isaanii biyya kanaafis oolan ilaalte namoota galateeffattu hin jiraata jechuudha. Pilaas maatii kee waan isaasiin ilaalte kallattii garaagaraatiin maltii daayimishinaaliin namoota galateeffachuu dandeessan. Hayyee galatoomii meeshaa taanuuni jireenya kee keessatti namni kun waan godheera nama kana irraanfachuu hin danda'u nama jettu qabdaami. Kaayaa duraan dursa kan galateeffadhu waaqadha. Itti aansee maatii kiyya oolmaan maatii guddaadha. Amma dhiyaasamuu hin danda'amu. Pilaas maatii keessaa harmee kiyya faazarii pilaas obboleessa keenya immoo akka riqichaatti kan jireenya keenya baay'ee nu miidhagse. Baay'ee galateeffachuun barbaada. Kanaaf obbolaa koos baay'ee galateeffachuun barbaada. Addatti mee nama tokko ta'u nama kana gonkumaa irraanfachuu hin danda'u na gargaareera yeroo ta'e itti jettee nama addatti ispeeshaal taankisa jennu jira miti addatti galateeffachuun barbaada nama jettu yoo qabaate. Addatti hin jedhu garuu yaa'u akkuma addeessa irra caala jedhamu obboleessa koo Dammallaa Saamu'eel hangafa keenyadha. Isaatiin baay'ee galateeffachuun barbaada. Haalattiin inni waan hundumaa chaalenjii godhee maatii keenya gargaaruun pilaas waan hundumaa kan nuti har'akseenyuudhaaf kan nu deeggare maatii keenyatti aanee yookaan maatii keenya illee akka isaan as ga'aniidhaaf kan nu deeggare injiinar Dammallaa Saamu'eel baay'ee galateeffachuun barbaada. Ayyaatillee ayyamamaa naa ta'uu keef sin galateeffadhaa galatoomi. Ayyeeshi galatoomi mee nama wal galateeffachuun kun maal barbaachisummaa wal galateeffannaa maalidha mee si biratti? Nama galateeffachuun gaariidha. Nama oolmaasii oolee tokko galateeffachuun gaariidha. Anillee sadarkaa kana kan ga'e keessatti namoota galateeffadhoo jiraate duraan dursaa maatii koo hedduun galateeffadha. Haadha koo abbaa koo baay'een galateeffadha. Sadarkaa guddina koo keessatti waan nafaan dadhabanii na barsiisanii osoo hin baratin na barsiisanii sadarkaa kana na geessanii isaan baay'een galateeffadha. Irra caalaa garuu obboloota harmee koo baay'ee kanan galateeffadha. Maaliif sadarkaa kanarra gahuudhaaf lafee dugda ta'anii tokko kaasanii kan na barsiisan obboleessaa maazarii koo baay'ee kanan jaaladhu bakka guddaa kanan qabu. Lakkoofsaan baay'eedha iddoo guddaa jijjiiru. Sadarkaa kanarra kan nu geessan isaanidha. Isaaniif galata guddaan qaban mayyuu jechuudha dabalee. Eessuma kee baay'ee galateeffattaa jechuudha. Gaaffii gosa lammaffaa ture. Jireenya kee keessatti gonkumaa nama kana irraanfachuun danda'u namitti jettu isaanuma dhaala. Jireenya koo keessatti bu'aa baay'ee hedduu amman arge keessatti kan na faana dhabe kan na faana ta'e isaanumadha. Isaaniin gonkuma dagachuu hin danda'u. Maqaa isaanii dha'uu yoon barbaade injiinar Damballaash, injiinar Biraanuu, injiinar Alamganaa, pilaas Firiisan baay'een galateeffadha. Galatoomatillee ayyamamaa naa ta'uu keef baay'een si galateeffadhaa galatoomi. Isinillee fayyaa ta'a jabaadhaa miidiyaa kanoo miidiyaa guddaa godhaa. Turuutta jedhaa isin jechuun barbaada. Galatoomi. Wal galateeffannaan maaliif barbaachisattee yaaddame? Wal galateeffannaan waa hundaafuu wal galateeffachuu barbaachisaadha. Wanta hundaafuu. Waan hundaafuu wal galateeffachuun barbaachisaadha. Aadaa wal galateeffannaa asii biratti maal fakkaata nama galateeffata? Eeyyee sirriitti na bira jira. Ayyeeshi galatoomi. Jireenya kee keessatti hamma irra geesse kanatti nama irraanfadhu jettume jireenya kee keessaa yoo qabaatte namni kun waan godheera irraanfadhu nama jettu yoo qabdaame. Tokkoffaa irratti abbaa koo galateeffachuun barbaada. Haadhas ta'ee abbaas ta'ee waan na guddiseef
Itti aansee hiriyaa koo hiriyaa isa jalqabaa galateeffachuun barbaada. Kanaafiyyuu haadha kee abbaa kee galateeffattaa hiriyaa kee galateeffattaa jechuudha. Addatti mee nama kanaaf galatiin mala na gargaareera nama jettuu hin qabdu. Akka dogongoreeraa waa hundaafuu na oolche waan ta'eef hiriyaa koo irraanfachuun barbaadu. Bira darbus hin barbaadu. Maqaa isaa akka dha'uu hin barbaadu. Dha'uu hin barbaadu maqaa isaa. Inni nuun beekaa galatoomiin jedhaan hiriyaa koo isa jalqabaa. Ayyee gaasii ilaalaa jira yoo ta'e innis illee si argeera kanaafuu galateeffatte kan biraa mee nama galateeffatu yoo qabaatte galateeffadhu. Itti aansee hiriyaa koo lammataa kan abbaa manaa koon jedhee itti abdachaa jiru baay'een galatoomfadha. Ayyee galatoomaa illee ayyamamtuu ta'uu keessa. Galatoomis hin jaalladha. Ayyee thank you. Ayyee shimil keessa galatoomi mee barbaachisummaa wal galateeffachuu maal ilaattee yaaddame? Galateeffachuu jechuun namoota yookaan immoo hawaasa wajjin jiraatu keessatti akkasumas maatii keessatti namoota oolmaa guddaa si biraa qaban yeroo gammachuutti yeroo gaddaatti daa'imummaa keetii kaastee hanga sadarkaa dhaga'uu keetti namoota si waliin yookaan immoo gaddas gammachuu si waliin hirmaatan irratti namoota akkasii galateeffattaa jechaadha. Ayyee mee aadaa wal galateeffannaa si bira jiraa siin akkam fakkaatu si biratti? Na bira jira maaliif galateeffannaan jalqabe doon taane saba kam keessatti iyyuu wal galateeffachaa taankii wal jechuun kanuma jirudha. Kanaafuu ana biratti illee iddoo guddaa qaba jechuudha. Aadaa wal galateeffannaa sirriitti jira jechuudha. Sirriitti jira malee akka ajaa'ibaatti. Ayyee galatoomi jireenya kee keessatti amma umurii kee amma irra geesse keessatti nama gonkumaa irraanfachuu hin danda'u galateeffachuun qaba yoo jiraatte jettee yaaddu yoo qabaatte carraa kanatti fayyadamii galateeffadhu. Galatooma jechuun barbaada. Ani nama ni galateeffadhu jira jireenya koo keessatti namoota akka haadhaatti akka abbaatti na bukkee ta'anii yeroo gammachuu koo yeroo gadda koo na waliin kan hirmaatan obboloota koo hunduma isaanii galateeffachuun barbaada. Akkasumas hiriyoota koo natti beeku isaan ofii isaanii beeku aantummaan na wajjiniin yeroo gammachuutti yeroo gaddaatti waliin dabarsaa turre isaanillee baay'ee galateeffachuun barbaada. Keessumaa obboloota koo shamarran hangafa koo lamaan isaaniin qabu baay'ee isaan galateeffachuun barbaada. Baay'een isaan galateeffadha baay'een isaan jaalladha. Jireenya kee keessaa qooda iddoo guddaa qabu jechuudha. Iddoo guddaa jireenya koo enumaayyuu jireenya isaanii caalaa jireenya koo waan jiraataniif baay'een isin jaalladha. Galatoomaa jechuun barbaada. Ayyee galatoomaa illee ayyamaa ta'uu keef baay'ee si galateeffannaa galatooma. Ishee ulfaadhaa isinis. Kabajamoo daawwattoota keenyaa qophii galatoomaa keenyaa irraa kan hagammaa daawwatan ture namoota gaaffii nu gaafannee fi gaaffii toleettidha kan isaan nu deebisaa turani. Dhugumayyuu namni waan biraa oolmaa nu biraa qabu galateeffamuu waan qabuuf isaanillee itti toleettidha kan galateeffachaa turani. Qophiin keenya kan hagammaatti daawwatan ture qophii kana si biraan goon kan si waliin turte Alliyaa Taaddaseeti gama ogummaa kaameraatiin Barnaabaa Sambisaan afaana ture torban qophii biraan hamma walitti deebinutti qophiilee waliif TV afaan biraa waliin turtii gaarii.